Kun Gadaa Digital Miidiyaadha. Sagantaa guyyaa har'aa abuura seenaatiin goota qabsaa fi hayyuu maqaa guddaa qabanii fi seenaan isaan yaadatu tokko isin yaadachiifna. Namni kun dhaloota har'aatiifis bu'aan isaan buusanii fi muuxannoon isaan dabarsan hangana kan hin jedhamnedha. Egaa gootni kun maqaa Haaji Adam Saaddoo Sheekaa jedhamuun beekamu. Haaji Adam Saaddoo naannoo bara 1887 akka lakkoofsa Habashatti godina Baalee aanaa Gobbaa ganda Daraaraa jedhamutti dhalatanii qabsoo ijaarsa waldaa Mancaa Tuulamatti qabsoo diddaa gabrummaa Oromootiif nama cichanii iciitii ufis iciitii lammiiwwanii fi obboleeyyan isaas osoo hin dabarsine nama qabsaa turanidha. Namni kun ijaarama waldaa Mancaa Tuulamaa keessatti hojiin isaan hojjetan dhaloota boruutiifis akka leellifamutti hojii ajaa'ibaa hojjechuudhaan hedduu kan leellifamanidha. Haaji Adam nama Oromummaa keessatti guddatanii Oromoof qabsaanidha. Akkasuma immoo miidhama Oromoo irratti gahaa ture nama adda durummaadhaan laphee ofii kennanii qabsaa turanidha. Haaji Adam goota Oromoo kan umurii isaanii guutuu summii sirna diinotaa nafxanyootaa itti ta'uudhaan hadolchanii sammuu isaaniitiin akka dhiphatan isaan taasise. Mirga uummata Oromootiif nama qabsaan turanii yeroo waldaa Mancaa Tuulamaa mootummaan Haile Sillaaseetiin diigamuuf yaaliin irratti taasifame nama Baaleerraa miila ofiitiin ka'ee Jeneraal Waaqoo Guutuu wajjiin akka isaan Jeneraal Taaddee Birruu wajjiin wal qunnamanii iciitii adda addaa mari'achuudhaan ijaarama waldaa Mancaa Tuulamaa keessatti gumaachi isaan taasisan baay'ee kan nama raajuudha. Egaa namoonni hedduun Haaji Adam Saaddoo waan tokko ni yaadatu. Egaa namoonni seenaa dubbatan yookiin seenaa dubbisan waan kana sirriitti beeka jedhee yaada. Mee qalbiin na hordofaa raajii Haaji Adam Saaddoo hojjetan tokko isin yaadachiifna. Egaa Haaji Adam Saaddoo yeroo tokko Xaaliyaa seena qabeetii takka barreessanii Baaleerraa miilaan imalanii gara Jeneraal Taaddasee Birruutti erganii Xaaliyaa namni guddaan Baalee kana maal akka jedhus Jeneraal Taaddee Birruu abdiin eeggataa ture. Egaa qabiyyeen xaalichaa akkaataa sochiin waldaa Mancaa Tuulamaa gara qabsoo dirreetti yookiin dirree waraanatti tarkaanfatu kana akeekuudha. Hojii Adamillee xaalicha Jeneraal Taaddasaa geessuudhaaf yeroo Finfinnee ga'etti bilbileef jedhama. Haa ta'u malee wanni yaanne isaan mudate. Yeroo kana Jeneraal Taaddee Birruu mana hidhaa keessatti dararaa ilmaan nafxanyaa irra ga'u dandamataa jiranii. Yeroo Haaji Adam Saaddoo Taaddee Birruutiif bilbilan bilbila kan kaasan ammoo waardiyyaa Haile Sillaasee mana hidhaa Jeneraal Taaddee Birruu eegsisaniin kaafame. Bilbilli isaanii erga kaafame waajiratti dubbannaa kottaa jedhanii sobamuudhaan waardiyyaadhaan gara iddoo kiyyoo isaaniif qopheeffametti geeffamuuf yaaliin taasifame. Haa ta'u malee Haaji Adam Saaddoo dhimma kana erga xiinxallanii hubatanii waan godhan dhabanii Jeneraal Taaddee Birruu arguun waan dirqamatti ta'ee fi sobamuu kanaaf saaxilamanii erga saaxilamanii bakka sangaanii ammoo wanni isaan yaanne isaan mudate. Mudannoo kanaanis hirrifanne kokkolfaatuma keessoo isaanitti waa yaadan dhoksanii naga gaafatanis dhaabbatanii yeroo muraasa booda ammoo wanni isaan yaannes isaan marse. Gara bitaa yoo laalan gara mirgaas gara fuulduras gara duubas yoo laalan ammoo haalli isaanii xiqqoo akka rifaatu itti himama. Garuu gootni kun takkaayyuu ija isaanii hin limsamne. Lapheen isaanis rifaatuun akka itti hin dhagamne seenaa fi namoonni isa beekan sirritti seenessuufi. Egaa namni kun wanni isaan marsammoo waardiyyoota kilaashii qabatanii akka ajjeesutti sagalee guddaadhaan arrabsoo fi qeeqa irraan ganii. Innis qeeqa kanaaf seequudhaan deebii deebiseefi. Haa ta'u malee wanni inni harkaa qabu qabsaa'ota birootiif abdii kutannaa waan ta'eef Xaaliyaa barreesse kana maqaa qabsaa'otaa fi gootota Oromoo kanneen akka Jeneraal Taaddee Birruu fi
kanneen biroo of keessatti hammata. Xaaliyaa kana akkam godhe hamma dhoksaan bowwoo mataatti ta'e. Haa ta'u malee Jeneraal Taaddee Birruu kana akkamiin akka argus waan dhiphataa turaniif Jeneraal Taaddee Birruu erga gaafatanii atuu Jeneraal Taaddee Birruu arguu hin dandeessu lubbuu kee irraa ba'i jechi jedhamu Amaariffaan doorsifame. Doorsisa kanaafis laphee isaanii kennanii seequun dabarsanii garuu erga turanii iciitii amma xaaliyaa harkaa qaban kana akkamitti akka dhugsan yaadanii erga yaadanis waan tokko waardiyyatti dhiyaatanii dubbatanii garuu waardichi baay'ee waan ceelaa turee fi seequu isaatiin nama narratti waan tokko yaada jedhee waan hin yaadneef cal'isanii hayyama kennaniifi. Yeroo kana Haaji Adam Saaddoo xaaliyaa kana nyaatanii liqimsuudhaafis waan yaadan fakkaatu. Erga manni fincaanii eessaa fincaantu na qabeetii waan isin jettanis nan raawwadhaa daqiiqaa muraasa qofa naa obsaa jedheeni. Erga kana jedheeni ammoo waardiyyoonis waan godhan dhabanii obsaniifi yeroo kana namoonni shakkiidhaan ilaalanis ija shakkiitiin ilaalanis hin dhabamne. Haa ta'u malee haala inni rifaatuu irraa dhaban kanaanis ammoo baay'ee waan dinqamaniif namni kun maal hedatee maal yaadda abdatee waan jedhan fakkaatu hin eeyyamanis. Innis Haaji Adam Saaddoo xaalicha bakka dhoksee ol qabate akkuma mana fincaanii seeneeni ilkaan nyaate. Erga nyaate ammoo hin liqimse jedhama. Baay'ee kan nama raaju. Wanni inni kana godheef ammoo maqaan qabsaa'ota hedduu achirratti argama. Osoo xaaliyaa san ijji nafxanyaa yookiin ijji diinaa argite qabsaa'ota akka Jeneraal Taaddee Birruu fi kanneen biroo wantoota garaagaraa hojjetaa turan addunyaa kanarratti dhokfamanii turanii. Haa ta'u malee wanni Jeneraal Taaddee Birruu isa muudachuudhaaf kiyyoon qopheeffamee fi goota ija barbadaa Haaji Adam Saaddoo sheekaatiin dhokfame. Haaji Adam Saaddoo erga xaaliyaa nyaateeti sagalee tokko alaa dhagaa. Sagaleen kunis ante tola huuxa ምን ትጠብቃለህ እኛን እኮ እየሸወርከን ነው ወን jedhamus alaa dhagama jedha. Egaa haa jedhamu malee innis kanaaf gurran kennine. Erga ture xaaliyaa isaa nyaata liqimsuu argeeti kokkolfaa gadi ba'e. Akkuma gadi ba'eenis garaa isaa keessatti waan yaade afaaniin ol baasee dubbata jedhama. Inni yeroo dubbatus afaanuma Oromoo fayyadame jedhama. Kan nama raaju tangaraa kiyyaa garatti deebitee jirti kan feetan raawwadhaa yookiin waan feetan ta'a waan jedhu fakkaata. Egaa jecha kana hayyoonni baay'een irra deddeebanii Haaji Adam Saaddooti yaadatu. Kabajamtootaa fi hordoftoota keenya Haaji Adam Saaddoo qabsoon inni hojjetaa ture kana qofaa miti. Hojiileen isaan hojjetan himaansa yookiin seenessa kana qofaan waan raawwatamu miti. Egaa gootni du'a waan hin oollee fi Haaji Adam Saaddoo osoo birmadummaa saba Oromootii fi qabsaa turanii osoo kufaa ka'aa turanii addunyaa kanarraa bara 1983 akka lakkoofsa Habashatti du'an addunyaa kanarraa boqotanii. Egaa iddoon isaan itti awwaalamanis godina Baalee ganda itti dhalatan Daraaraa jedhama. Hordoftootaa fi jaalatamtoota chaanaalii keenya sagantaa kana waan hanga xumuratti nu dhageeffattaniif hedduu galatoomaa. Namoonni chaanaalii kanaaf maatiin taane maatii ta'uun viidiyoo keenyas jaaladhaatii koomentii jala nu kaasiniin jenna. Egaa seeneffama biraas kan isinii seenessinu yoo isin nu jajjabeessanidha. Waan nu dhageeffataniif irra deebinee horaa bulaa deebanaa isiniin jenna.